حروفا درسي حروفا الله يا الله ربي يا قهري هيه 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 اوه هيه هيه شوفني قا ولد بيبيني ألا ويا سدي ولين أقري barattoota kiyyaa wajjin guyyaa sadii waliin agarree. Haya useena akka isin ol seentanii wanti hoppe hayyee hamzaa wal qabsiiftuu hamzaa wal qabsiiftuu hamzaa wal qabsiiftuu maqaa allaha maqaa allaa keessatti gaheen gaheen laam shaddaa gaheen hamzaa wal qabsiiftuu hamzatul wasl maqaa allaa keessatti gaheen isiin laam shaddaati wajji qabdu maali? Gaheen isiin laam shaddaati wajji qabdu maali? Hayam eegaa dafaa barreessadhaa. Oh, inustu maal akkana xaaxaa jette xaaxaati. Haya amma karaa darsiitti deebinaa. Waalaikum salaami wa rahmatullaahi wa barakaatu. Baga nagayaan dhuftanii ilmaan kiyyaa hooy isi yaadee bar. Isi yaadee waay isi yaadee hooy nama na yaaduu fi nama na yaadnes addaan niin beeke jechuun anumaatu guyya laman seenuu jee isinitti hime maashaallah. Har'a seene guyyaan lameen keenya dhumee jira seenerra. Ayyee
maqaa Allah jiru keessatti idagamaami indagama indagama moo dhagama dhagama yenna dhagahama boo eenyu dhagahama jeen ayyee yoo dhagame idagama jettan yoo dhagahamne indagamu jettan ayyee magat kallattiidhaan asana di bagana gyan naidan aye Tega maka Allah ja'u khaysati gaheen hamzaa wal qabsiistuu as keessa qabdu laaluudhaan duratti gaheen hamzaa wal qabsiistuu maqaa Allah keessatti hamzaa wal qabsiistuu maqaa Allah jedhu kana keessatti gaheen laam tanaa hojii qabdu laam shaddaa tanaa hojii qabdu oguu jennu waa'ee hamzaa wal qabsiistuu laallee dabarsinee jirra. Waa'ee hamzaa wal qabsiistuu laallee dabarsinee jira. Arra wanni ilaallu hamzaa wal qabsiistuu akkaataa amma dura laalleetti hamzaa wal qabsiistuu dhimma kana godhannee laam shaddaa qabdu tun hogguu dubbisnu akkamitti dubbisnaa waan jiru irratti xiyyeeffannarra hogguu dubbisnu akkamitti laam tanaa dubbisnaa waan jiru irratti xiyyeeffanna inshaallah. Egaa qubeen laam tun gabatee qubee arabaa 28 keessaa gabatee qubee arabaa 28 itti barreessine keessa gabatee halluu adii keessa jirti moo gabatee halluu cuquliisaa keessa jirtime laam kophaasii laam tun gabatee tam keessa jirti gabatee halluu cuquliisaati moo gabatee halluu adii keessa jirti. Egaa waa'ee sagalee qubee laam maqaa Allah keessatti irratti xiyyeeffannee ilaaluuf deemna. Amiin asan kiyya. Maal keessa jirti mee? Gabatee tam keessa jirti adiidha moo cuquliisa laam isiin tun wayi nama barreessus waan agarree. Connection hayyaa tun jire. Ayyee bakka ani ittiin fufaa aseen boodarraa aada qabatu an darsumaan itti fufu. Akka amma dura laalletti hamzaa wal qabsiiftuu yoo laam sukunaan qabne isii duubaan jiraatte laam san hin dubbisnu laam sagalee hin qabdu laam sukunaa hin qabne. Sagalee qabdu jennee qubee sadaffaarra jirtu tashaddaa qabdu waliin kallattiidhaan walitti qunnamsiisnaa maal fataa goone hamzaa wal qabsiistuu fataa dubbisne oguu kana jennu oguu dubbisnu Allah jennee dubbisnu Allah egaa kun beekamaadha laallee jirraa waa'ee
heera yookaan seera hamzaa wal qabsiistuu ilaallee dabarsinee jira. Har'a immoo wanni ilaallu kanaa hojii wal qabsiifnee qubeen laam shaddaa qabdu tun maqaa Allah keessatti yeroo takka isiin shaddaa waan qabduuf jecha sagaleen shaddaa jabdu jennee jirra. Qubeen shaddaa qabdu ni jabaatti jennee jira. Qubeen laam jabaachuu wajjiin jabaachuu isii cinaadhaan yeroo takka sagalee qalloo kanniiti yeroo takka sagalee furdoo kanniiti. Egaa harfiin laam gabatee qubee arabaa 28 keessaa keessa jirtu gabatee halluu adii keessa jirti. Sagaleen sii qalloo jennee ilaallee dabarsinee jira. Sagaleen sii qalloo jennee ilaallee dabarsinee jira. Har'a immoo yeroo takka sagaleen ni qallatti yeroo takka ni furdatti. Akkamitti furdatti? Sababni itti furdattuu maali? Yoo akkam taate sagalee furdoo Allah jennee Allah furdachuun akka amma dura ilaalletti furdachuun sagaleen takka furdachuu siitii fi qallachuu sii yoo hidhiin geengoo taate ni furdatti jennee yoo hidhiin banamtee ni qallatti jenne. Hayyee as keessatti yeroo takka laam shaddaa qabdu tun sagalee furdoo kannitti akkam hidhiin teenya geengoo taati Allah jennee dubbisu. Yeroo takka ammaas hogguu dubbisnu hidhiin teenya waan bareedu jecha laam tun jabduu qalloodha. Egaa waa lama walirratti isinitti na fakkaata. Laam yeroo takka jabduu sagalee jabduu furdoo taati. Jabaa jechuu fi furdaa jechuun adda. Jabaa waan hin cabne furdaan gabbataa hagisee deemu zir jechii godhe jennee gabbataa. Ammallee jabaa qallaa jechuun waan qallaa tokko yoo ni cabsa jettee itti jette siin cabne jechuudha. Kanaafuu maqaa Allah jedhu keessatti akkaataan itti dubbisni dirqama qabachuu qabna. Akkaataa sagalee maqaa Allah jedhu kana itti uumnu akkaataa itti dubbisu. Hayyee Allah jennee dubbisna. Asitti Allah jennee dubbisna. Allah hin jennu. Allah jenneeti hidhiin teenya geengoo taatee jabaatti. Laam kanarratti. Jennee dubbisna. Fataadha jennee kun sababni laamii isii boodaan jira laam suknaa hin mul'attu isii boodaan laam lammaffaa shaddaadha. Egaa adda baasnee amma dura ilaallee jirra. Takkaffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa. Dhuguu ilaallu qubee afurii jira. Takka, lama, sadii, afurii jira. Aliif, laam, haa, afuri. Garuu maqaa kana keessa qubee shanii jira. Aliif, laam, tasuknaan qabdu. Laam lamadaa tasuknaa qabdu. Shaddaadhaaf. Laam sadaffaa tanfataa qabdu. Qubeen takka lama shaddaa tan lama qabnaa lamaa fi lama afur haa wajjin shan. Kanaafuu qubeen jabduun tun yeroo takka ni qallatti yeroo takka ni furdatti. Asitti Allah jenna. Allah hin jennu. Allah. Sababni akkaataa kanatti itti dubbisuu dandeenyeef ni ilaalla. Allah hin jennu Allah jenna. Allah jabaa furdaa sagalee jabduu furdoo nu kanniti. Allah hin jennu. Allah jenna. Egaa namootan arra mee afeera arra Sumaaliin seenu jedhanii guyyaa sadii na dhabnaan ijoolleen zuurataa mii taate waa affeenaatii maarree boo nama ol naqaa warra darsiin hin jirtu jee akka jalaan miliine hayyee eegaan ilaalla. Yeroon qubeen laam tun itti sagalee furdoo kannitu yoo dubbachiiftuun qubee laam duraan jirtu fataa yookaan dummaa qabaatte akkaataa lama ilaalla. Qubeen laam seera kanatti seera hamzaa wal qabsiisuutti ilaalu jira. Yoo
qubeen laam shaddaa qabdu duraan qubeen jirtu fataa yookaan dummaa taate yoo akkaataa lama ilaallaan jee takkaffaa qabxiin takka yoo qubeen haboo haqamiga yoo qubeen laam shaddaa duraan jirtu fataa yookaan dummaa qabaatte qubeen laam shaddaa qabdu ni jabaatti ni furdatti duraanuu jabduudha maaltu ni jabaatti ni furdatti qabaatte laam shaddaa ni furdatti akkami furdatti qabxii takaffaati yoo qubeen laam shaddaa qabdu duraan jirtu yoo qubeen laam shaddaa qabdu duraan jirtu fataa yookaan dummaa qabaatte ni jabaatti akkami jabaatte akkatti jabaattu ni ilaalla jenne ayyee ammallee qabxii lammaffaa faallaa sanii aa jennee ilaalla ayyee akkatti jabaattu haya takka yoo qubeen laam shaddaa duraan jirtu fataa yookaan dummaa qabaatte laam shaddaa ni furdatti ammallee kanumaa wajjiin barreeffama kanarratti hundooyneeti ilaalla barreeffama kanatti irratti hundooyneeti ilaalla ayyee egaa qubeen laam shaddaa duraan jirtu kanuma deebine ilaalla qubeen laam shaddaa duraan jirtu asitti sababaa laam duraa kun wajjin walitti dhufteef jecha fataa taati jenne eega wanni tun fataa taate hogguu dubbisnu hidhiin teenya geengoo taati hidhiin teenya geengoo taati barreeffachuu jirtanii garuu ayyoo yoo barreeffata jiraatan isin duraa sun hin godhu yoo barreeffachuu jiraatan barreeffadhaa daddafaa barreessaa yoo barreessuu jiraatanii maa sibira jette mee namni sibira jitaa nu bira jechuu yadda baaree fuun tanu kun seegan maqaa yaamee feenaati yaami har'aa fi gurra qabachiistaa
هايا إيجا مكا الله جو خان خيستي مكا الله جو خان خيستي أكاتان إتي سجلي إتيامنو سجلي إتيامنو ناوجي شاغلتن وجي شاغل لا أنا ناوجي شاغلتني أي سيري يخاو أكاتان قبيتنا سيري قبيتنا وقول لام شداك أبدو فردتو يو قبين لام شداك أبدو دوران جرتو فتا يخا دماك أباتي لام شداتو نفردتي إذن تنجين قوتاتي أكمتي تكا فتا يقو جنو جاتي لام شدار تيادامنو فتا أليف فتا تناوجي في لام شدار تيادامنو أدان الربا خينيا وصو بكرام بوكسني تنافي تنرت تيادامنو تامني إفاتون وكام مدورة إفتوشا توريت لالا توريت الله وصو جني إدين تنيالالو إدين تنيكم تاتي إذن تاني بنا تاتيمو جينكو تاتيمي لا وعليكم السلام يا دوري مرفتن وعليكم السلام مستر بار ऐसा बदे तेनाती मैं मिस्टर बार ऐसा बदे कोई सियान नेवर बोला जी सियान चीज नमो अल्लाह आये अल्लाह ओगुजन अल इदीन ते nyegen gotati al injen idina dambanamtu al jenamale al injen al injen al idin tenya hala kanan gengo tati Allah jenne du bino Allah injen fatar Allah jenne di tenya damban idin gengo to gabti Allah yaukan fatatu duranjira dirqama yo quben maka Allah jettu duran lam shadda qabdu duran dubachiftu gababdu araba fata yoha dumma qabate lam shadda jabateti furdata sagalesi jabdu furdoda Allah jenna Allah jenna male Allah jenna Allah yo jenne amne dogongora idin te yo banamte sagale qallo baste Allah yo jenne dogongora Allah jenna mas amalle ha gudu bisnu yo ha ho jenne dubis hinjen Allah ega madura zubadesa ashhadu an la ilaha illa Allah jan dogongora ha furdod ilaha illallah furdachuu qaba kanaafuu allahu jenna allahu ni furdata sagalee furdoodha jabduu furdoonuu kanniti fatallaalle keessatti deebinee ilaal kuni fakkeenya tokko hayyee yoo qubeen laam shaddaa qabdu duraan jirtu fataa yookaa dummaa taate dummaa qabaatte laam shaddaa ni furdatti لام شدا جبدو فردوتاتي لام شدا قبدو جبدو فردوتاتي أيه بريفة مخنا واني بريسقنا لا يو قبين لام شدا duraan jirtu fataa yookaan dummaa qabaattee laam shaddaa ni furdatti jabduu furdootaati yoo tam duraan maal duraan jirtu jenne yoo qubeen laam shaddaa duraan jirtu fataa laam shaddaa duraan jirtu harfiin tun hamza wal qabsiistuu jiratti xiyyeeffachuu jira amma
تبراتي سنلال أمو قبيل أزدوران جرتو كم تو سجلين قبدو كم تو قبا أليف حمزة والقبسيس تو حمزة تو وصل متى قبا قبدو إرتيفن أيه لام شدة دوران جرتو أما لام شدة ديسه خنا بره متى تقيتين لام شدة مالي تنجيري حمزة والقبسيس تنجير يو قبين حمزة والقبسيس دوران جرتو فتا يوخا دما قباتي أما اللي لام شدة نفردتي بريفة ما خلاص بريفة دا ريفو لام شدة قبدو دوران انجي يو قبين لام شدة قبدو دوران جرتو فتا يوخا دما قباتي لام شدة نفردتي انجي ريفو أسيتي أماس قبطو مثلا رتي قبين لام شدة دوران جرتو تامي حمزة والقبسيس متاسيتي يوها يوم زاول قبسيستو انجلاني لام إرتر وندوينا بودا لسن قبتين درا يو قبين لام شداك أبدو دران جراتي جاتشون حمزة أليف حمزة والقبسيستو سيرا مدورة لالي حمزة والقبسيستو خنا حمزة والقبسيستو خنا فتاة وكسرة وخاو دما يو بوني لالي سان كيسا يو فتاة تاتي لام تني فردتي yoo dummaa taate mallee laamtonni furdettii jenna asirra irra jira yoo kun hin jirre kana dabarra ayyee qabxiin kun akkana amma qubee barreeffama seera barreeffama akkuma jiru dhiiseetiin yoo qubeen hamzaa wal qabsiistuu duraan jirtu fataa yookaa dummaa qabaatte laam shaddaa ni furdatti akkami furdatti ni ilaalla fataa qabaatte yookaa dummaa qabaatte barreeffadha qabxii tanaas qabxii tanaas barreeffadhaa ni laalla jecha quraana keessa jiru finneeti laalla fataa wajjiin akkamitti dubbisna dummaa wajjiin akkamitti dubbisna kaja'u laalleeti bira tarra inshaallah laallee bira dabarra way laallee bira dabarra bakka awulii takka invite gootaniimi namni wallee Usmaa'il jiru jeeti hara biraa sagantaa biraa jala kuteensaa isin sheer godhaatu matti dhiisa invite ilaanis hin dararina qalbiin hordofa yoo fataa qabaattees geengoo taati ni furdatti qubeen hamzaa wal qabsiistuu duraan jirtu yoo fataa qabaatte fataa qofa yoo oggu jenne war lameen keessaa takka qabdi jechuudha lama bika takka qubeen qabdu ni jirti halfiin aliiftuun fataa fi dummaa toora qabdu ni jirti hin jirtu takka dummaa qabdi takkaa fataa qabdi yoo fataan dhuftees ni furdatti yoo fataan qabaanne dummaa qabdi yoo fataa qabaatte dummaan qabdu kisraas hin qabdu sagalee dubbachiiftu takka ofa qabdi sadeen keessaa yoo dubbachiiftu gabaabduu arabaa fataa qabaatte laam shaddaa ni furdatti jabaattee furdatti ammallee yoo fataa qabaanne dummaa qabdi lameen keessaa takka jechuudha yoo dummaa qabaatte ammallee laam shaddaa Allah wajennu kun jabaateeti furdata yoo maal hamzaa wal qabsiistu duraan jirtu jechuudha reefu tana qofa duraan jirtu oguu jenne tanaafi tanarra jiraane amma immoo tanaafi tanan feenu qubeen maqaa Allah yeroo kana duraan jiraattu fataa qabaatte yookaan dummaa qabaatte ni furdatti jennee barreeffadhaa dafaati. Ayyee fataarree bulaallee ni haquuqiyyaa ani haquuqiyya. Ayyee aya haquuqiyyaa Rasulullah
ayyeeni agartan rasuulullahi 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 ni mul'ataami rasuulullahi ayyee egaa akka qaceelfama yookaan seera dubbisa iseenii as dura laalletti yoo qubeen hamzaa wal qabsiistuu duraan jirtu dummaa qabaatte yookaan fataa qabaatte fataan qabdu asitti dumma qabdi osoo dummaa qabaachuu qabaatte maal qabaachuu qabdi fataa qabdi sagalee furdoo uumuudhaaf kanaafuu rasuulullahi hin jennu amma dura laalle dummaa tana laam dummaa qabdu eenyu hojii wal qabsiisna hamzaa wal qabsiistuu tanaa wajjin waa takka wal qunnamtiin qaban laam shaddaatti irratti utaalchisna amma dura laalle hayyee rasuulullahi hin jennu rasuulullahi hin jennu rasuulullahi hin jennu mallee hidhii banne rasuulullahi hin jennu rasuulullahi hin jennu akkatti dubbisnu rasuulullahi rasuulullahi la rasuulul laam dummaa hogguu dubbisnu laam dummaa hogguu jennu hidhii teenya maal taati rasuulul akkuma hidhiin geengoo jirtutti hidhiin geengoo jirtutti eessa utaalla laam shaddaa qabdu tafataa qabdu walii utaalla hidhiin teenya hin banamtu akkuma geengoo jirtutti dubbannee haa kisira gaddabara rasuulullahi 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 hin jennu rasuulullahi hin jennu mee ilaala akkaanti dubbisu jiru rasuulullahi Khadija akkatti furdettu jechu jira bar oguu qallattus laalleeti garaagarummaa isaanii ilaalla inshaallah rasuulullahi jenna malee rasuulullahi hin jennu rasuulullahi mee hidhii banaatii waan kana dubbisa bakka shaddaa kana hajennu kana hidhii bannee haa dubbisnu rasuulullahi rasuulullahi mee laam shaddaan ni jabaatti mataa si haa laallu rasuulullahi ni jabaatti mee jabeessuudhaaf haa laallu jabeessuuf haa yaallu rasuulullahi jenna moo rasuulullahi jenna hogguu hidhii banne akkam taati yoo hidhii banne yoo hidhii teenya banne yoo hidhii teenya banne sagaleen akkam taatii mee haa laallu ifuma teenyatti ifuma teenya irratti sheekaa goonu egaa rasuulul hidhii banaa goonee mee akkam maaltu isinii dhaga'ama hidhii banaa yoo goone rasuulullahi yoo jenne maal akkam agartamee waa'ee kanarraa rasuulullahi yoo hidhii banaa goone sagaleen allahata allah nama taphachuu jiru fakkaata rasuulullahi jennee dubbisna rasuulullahi jennee dubbisna rasuulullahi ayyee ammallee laalamee shaakaluu jirtanii egaa akka duraanitti dadhabbii dhiyoo tanaan irraan bayni isaa nasrullahi nasrullahi jenna nasrullahi hin jennu nasrullahi hin jennu
nasrullah. Egaa akkaataa itti jechuun nuuf hin taanes isinittiin himaa. Amma immoo hin ta'u waan hin jiru akkaataa gargaraan laallaa ta'uu dhabuu fi ta'uu isaa. Ta'uu fi ta'uu dhaba isaa. Namni waaniin irratti xiyyeeffadhu qofarra yoo siin galle booda gaafatta. Maa kisraa taati? Kisraan qabdu laam xiyyeeffannaan keenya waa'ee laam haasa'u jira. Laam shaddaa qabdu qofa haasa'u jira. Yoo seera kisraa maa taati? Hammaa kisraa taati jechuu keeti san gaafa bikiyya tana seenne ilaaltaa yoo gaaffii qabaatte waan siin galiin eegaan barsiise booda gaafachuu dandeessan. Sanii ala maa kisraa taati? Maa dummaa taati? Maama wanni jiru jirru nuti. Laam shaddaa jabduudhaa ni furdatti yeroo takka ni qallatti jiru jira. Kanaafuu mana diigaa halkan dhufee ishaa'ee booda dhufuu saniin ta'in obboleessa kiyya yookaan obboleettii tiyya warri gaaffii maaliif maarree taatii gaafattan. Yoo beekumsa kanaa qabaatte gaariidhaa akkasuma qabaddu taa'ii warra darsii hordofu hin jeeqin. Hayyee hara darsii teenya taatee biru. Yoo qubeen isii duraan jirtu hamzaa wal qabsiistuu duraan jirtu dummaa qabaattee laalle fakkeenya lama laalle. Rasuulullaahi jennee dubbisna malee rasuulullaahi hin jennu. Sababni hidhii teenya addaan hin banneef amma xiyyeeffannaan hordofa. Sababni hogguu dummaa yookaan fataa wajjiin dubbisnu hidhiin teenya addaan hin banneef sagaleen qallachuu qabne furdachuu qabduuf maalirratti maaltu nu ajaja? Haa tana nu ajaja. Fakkeenyaaf Allahu yoon jeefi yooniin hidhii adda bane Allah haan tun furdoo nun taatu qalloo taati. Sababaan himu jira. Sababa wanni tun dirqamaa furdachuu qabduuf hogguu maqaa Allah fataa qubeen isii duraan jirtu yookaan qubeen hamzaa wal qabsiistu duraan jirtu yookaan qubeen laam shaddaa qabdu duraan jirtu fataa yookaan dummaa qabaachuu qabdi. Qabaatte fataa yookaan dummaa qabaatte laam shaddaa furdachuu qabdi. Wanni jenneeniif qubeen haa tun haa guddoo yookaan haa furdoon haa gowwaa ilmoota jenneen san hogguu dubbisnu haa tanarraa haa qalloo dubbatti yoo qallisne hayyee Allahu jennu kana yoo furdisuu baanne azzeebiyaa. Allahu jennu kana yoo qallisne hidhii teenya banne qubeen haatun maal taati haa laallu. Allahu hidhii teenya bannee jennu harfiin harfiin duraan haa tana beenu maal taati? Harfii haa tana taati. Dhaamsa jijjiira. Allah haa jabee hidhii teenya haa bannu. Maqaa Allah kana hogguu dubbisnu hidhii teenya haa bannu. Allahu jechuu hin dandeenyu. Hidhii banne Allahu jenna. Allahu. Kanaafuu dhaamsa biraa kan maqaa Allah hin qabu. Waan kana ta'eef haa tana akka jirtu baasuudhaaf haa furdoo akka jirtu baasuuf laam shaddaa qabdu dirqamaa furdachuu qabdi. Allahu yoo jenne malee haan tun dirqamaa akka fedhinaa teenyetti hin baatu. Maal fataa goone asitti haanitti isin ilaalu asitti deebina. Rasuulullaahi hidhiin gangoo taatee kana haa sirri nu baasa. Rasuulullaahi ayyee laam shaddaa qabdu tana hidhii haa bannu. Rasuulullaahi yoo hidhii banne haa tana taati. Rasuulullaahi ta'a hidhii yoo banamte. Kanaafuu
فتان يو دران جراته يو هاو دما يو دران جراته لام شدا قبدو دير قاما فردچو قبدي يو لام شدا قبدو فردته هان لام شدا بودان جرتو فردو نوبا وان كانت يجچا دمتي فتت لالجر خنافو سيري مقا الله سرتي دبسوداف يو قبين لام شدا قبدو دران جرتو حمزة والقبسيستو تاتي يوها يو قبين حمزة والقبسيستو دران جرتو فتا تاتيس لام شدا فقدشو قبا يو قبين حمزة والقبسيستو دران جرتو فتا تاتيس لام شدا فقدشو قبا ران ديبيا يو قبين مقا الله خيستي يو قبين حمزة والقبسيستو دران جرتو فتا تاتي لام شداتنا نفرديسنا جبدو فردو تاتي مقا الله سكرباس فتانجي أما سردي بي يو حمزة والقبسيستو دران قبين جرتو دما قواتي حمزة والقبسيستو لام شدا قبو جبا سغلي فردو باسو قبا سببني أكستو قباتيف هان لام شدا دوبان جرتو فردو تاتي نمباتو يو يجي تنجبن وان كانت يرجيشا رسول الله جتشولاف لان هيدين تنجيغنغو تاتي نجاباتي الله جتشولاف هيدين تنجبنموف ها دما تن لام شدا دوبان جرتو سربا سولاف هيدين تنجيوم لام شدا رتي جنغو تاتي فردت ملي هام فردان نمبو يو هيدين بنا تاتي يو لام شدا تون جبا فردت برچچو باتي قلتي ها فردو غدو سونتين ها قلوان باسو جچا مقا الله سرت يامني جاما ايه ختيانو دمار الله لي خدما مال كان جيسيني غلي ونين جي قبطين جيسيني غلي الرديبتني فيديو لالتن دقيقة خورشان قبنا خنفتان لا لماس خنفتان لا إسا فتا قبو خن ni barreeffatan booda barreeffatan viidiyoo irraa hayyee ammallee yoo qubeen hamzaa wal qabsiistuu duraan jirtu fataa qabaatte sagaleen laam shaddaa furdachuu qaba jenne hayyee tan biraa فتارة ناقة الله جنة بجوات ناقة الله أكيد دبسي جرسي نيقلا ناقة الله أركو جرتني مي ناقة الله ناقة الله يدي بني على لومي لام شدارت يدي بني على لوم ناقة الله هم باسون تدين ناقة الله تدين يو هيدي بنمتي لام شداك اللو تاتي هان سرتي نمبو وان كانت يجيشا دمالالي قبين حمزة وتبسيط دوانجي تمالي فتاة تانتون تاتنا لام شدات يجي كالتي دان وقول وريد بسمو ما جنة ناقة الله إذن قولا نفرقت
ناقة الله ناقة الله ها أكاتا إتي أموما سيبا سوداف الله تالله تالله فدو تاتي ناقة الله أيه خنبرا فكينيا لمدا ختم الله دمارا متي تون دمارا متي همزة والقبسيس تورا تولي الهمزة والقبسيس تورا أيه ختم الله ختم الله ختم الله جبا فردان ختم الله إذا يبنى دوني ختم الله ختم الله ها خام فدا وان كانت إيه يو إفا ختم الله تا يو هدي تنيبن لام شداتا يو لام سقليك اللو خنينيف ختم الله تا هو يجون دين جن يو ختم الله جنة هو كفانو دراتا هفوري خينيا ديبي سندر دين وان كاري ديبي چاكي قول ختم الله سجل اللام شداك عبدو نفرتت مال يو حرفي يخاو قبين حمزة والقبسيستو دران جيرتو فتاك أباتي لام شدا نفردتي سبب نفردسنوفيس ها لام شدا دوبان جيرتو سجلي سي تلقوا سنباسو لاف لام شدا فردو توقبتي إفاران ديبيا نا boruun bal'inaan qacellotti sinifisaa namni duwwaan hin jirreef jecha ammaaf fakkeenya akkaan amma dubbise kanatti irra deddeebi'aa laala cheegodha kisraas boru laal inshaallah namni warri eega darsiin eegalamu if durallee barreessine akkaan duraan baalama isinii seenetti hogguun darsii jirtu darsiin hogguu jirtu if duraan barreeffamaan isin beesiyyeetiin ture ammaaf warri arra hordoftanii dhaqqabdan maashaallah akkanumatti hordofaa boruu irraan deebi'a boru inshaallah boruu irraan deebi'a egaa warri irra hordoftan akka boruu isinitti haareen ta'an irra deebi'aatii ilaalaa dhageeffadhaa irra deebi'aa ilaalaa akka isinii galee maashaallah isiniif galee jira inshaallah boru hogguun irra deebi'e warri irra laaltan akka na gargaartaniif daddaftanii kana irra deebisuun malaa kabiraa fiduun malaa waan kana ta'eef jecha ayyee akkamire inshaallah sagantaa boruutti walitti deebinaa ayyee dubbiin akkasii inshaallah ammaaf darsii teenya asittiin dhaaba nageenyaaf jiraadhaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh